SoundCloudRemix.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيد واتونا وروني channel ويب تبجل جرتان هندي كيسانو بغا جراتاني بغا ساخنا ايداني ولتي دچانكا حرمو مالين دچاتان جچون كيسان اولو اكما بي كمو فيديو كلمه لين انگد دسيني ورامني سيني متاسيني انترفيو كامو غافي ديبي عبد العزيز gochaatu resan arralle itti deebinee jira jechuudha video lammataa isin waraabuudhaafi qophaa'ina jira jechuudha akkuma san Abdulaziz illee qophaa'ee jira waan beekurra waan agartee isa agarteetiin dalagantanii fi agartee dararaa kaleessa isa dararaa turan aaddeen bomboleetiin dararaa turte san arra as deebi'eetiin agarteetiin ifa isinii gochuu barbaada jechuudha haa ta'u garuu Abdulaziz ammoo interview kanaaf eeyyamamaan turre أنا قرتيت إن ربنا قرتي بكسرين نباس أرمو دبيهم يسيسنو يو كاسون بربادو يسمسنو حاسون بربادو يو كاسو تاتي أكوا يو مقايسي تيري سيتنا مم سميرا جران تبرا يو مقاد أنو يو قرتيت إن درارا يسين خليس ندرارا ترتسون إجدورا نديما جرا كنام جدا درك ما نكها قرتي أكما قرتي وانو تمتسنين دوتو تكيات اللي هم قبضة خجنون أصفيني kanaaf gaggabaabsineetiin ammallee guyyaa irraallee waan tahameerraa isin waraabuuf dhufne jechuudha kanaaf kabajaadhaan nu dhageeffadhaa jechuu barbaadetti itti aansuudhaan kunoo jaal Abdulaziz illee asiraa mee daawwattoota kiyya salaama gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota chaanala wiibtuu nagaa qabdanii isinillee deebinee jirra isin faana tura. kanaaf akkuma inni jedhesanii dachaanee jirra meeqa gaafiif deebii kennat deemne jechuudha Abdulaziz guyyaa gaafa Samiiraan jechuudha guyyaa gaafa manaasi ariite san manaasi ariite jirti narraa deemii gara maatii keetii deebii isin jette jechuudha eega mana warra maatii keetiitti deebii yookaan ammoo narraa deemi isin jette asi ati maal abdattee yookaan ammoo gara warra keetii hin dhufne maal abdattee Samiirarraa kakaleessa isiinuu hambaa isin qabin nurraa deemi isin jette akka meeshatti meeshaa alatti ariite san jibbaa keetirraa alatti ariite san dhimma sirraa qabdu sirraa fixannaan alatti ariite san sababni ati isi maatii keetirraa arrallee filattee achitti isii san biratti deebii filatteef maali mee gaafi deebii kana deebi tasanii ishiin deebisaa kaayisiin tasanii san waadaa naasin deesiin waadaa kaayisiin naasin deeman naan jette sin barsiisaa naan jette waadaa naasin deeti sin barsiisaa naan jette waadaa sanillee naaf hin goone waan takkalee naan goone ammoo kana maffaa kana ammoo akka mamma isiin waa chaanala isii gubbatti ol beetiin miidiyaa isii sanitti ol beetiin baay'ee kaayisiin naan jette waan abbaan kagala geessan majnuunis akka godhe jaarsa kiyya na jalaa fuudhee qabeenya kiyya guutuu na jalaa fuudhee jedhiiti miidiyaa kiyya dubbadhu naan jette isiin anillee achirraa hin dubbadde amma isiin manaan aariitii jirtii miidhee akka anillee taayitii yaada amma yoo amma mana kiyya deebi amma ija abbaa kiyyaa fi haadha akkamitti ilaalaa akkamitti ija obboleen kiyyaa akkamitti ilaalaa fuula isaanii akkamitti ilaalaa fuula hiriyaa keenyatti akkamitti ilaalaa jedheeti yaadee jechuun achirraa hin mataan shoona jedhe. Mataan si tuqame. Mataan na tuqame. Achiin kaanii filadhe akka mataa kiyyaatti nin du'a malee ganda kiyyaatti wisitti hin deebi'a jedheeti yoo isin ajjeefte na ajjeeftu ganda achitti hin deebi'a. kanarraan jechuudha haadhaaf abbaa kee ija isaanii ilaaluurraa du'a filatteetumaan uumaaf goote na haa gootu kaleellee maatii kiyya jalaa isin na baase akka feete na haa gootu jetteetiin achitti deebite eega deebitoo maaltu si qunname akkamitti mana sitti deebite akkamitti itti deebitee wal qunnamte siidha egaan waliin qunnamne achumaan caleetiin monoositti hin arge giseen jedhe ulaa dhadheetiin achi maal naan jedhan anillee ana baanaa jetteetu takka hin beeku awwal marraa argeewwan isii ulaa narraa gisee narraa bantu isii dhiibeetiin ulaa addaan baneeti fiigaa ol qote gurfaa keessatti ichiini isileen dhufte gisee dhuftee maal dhufte nan lolteen intarneetti illee ka ulaa narraa bantu sanillee hin lolteen achini caala jedheetu gurfaa keessa ol seene anillee achini isilee sanillee loltee achi loltee naannoo loltee anillee waan takkaan dubbanne achiin xiqqoo jetteeti warra jirummaa keessi jigaleetu san itti bilbilteeti Kota jetteen akka natumanii jechuun manarraa na baasuuf itti bilbiltee wucaa akkana kota narraa tumaati manarraa baasa jetteen anillee na qabanii guyyaa mataa keenya shawuu jira waan takkaan beeku maradheetiin jira lubbuutu yaafu beeku achiniin haaduma kanallee narra
fuudhanii na hidhaniiti ulaa kana gubbaa na feessaniiti na tuman. Jarri amma dhufan kuni akka dhufanii isiin itti bilbilteetiin yaamte kaa'intoota agartee wajjin dalaganii jarri kunillee akkuma dhufaniin si tuman jechuudha. Dhufanii na tuman. Tokko jira hamaan naan jedhu gurbaan kun kanas ni baafna kaaramaa itti qabnaa tokkommoo isii waraana irraa banteefi tokko jira. Saniifoo akkuma takkitti qofa na dhagaatiin jedhan kan jiran achiini itti dubbadhe waan isiin nagooti sanillee itti dubbannaan himan naan jedhan isiin takkallee dubbannaan akkamitti mucaa kana jaasaaf jaatii wal taatanii mana kanatti teessaniiti amma immoo darbuu barbaadda badana darbitu san warra isaatti galchinaa jedhan. Ati maalitu dubbatte jara fakkeenyaaf maalitu dubbatte akkaataa isiin itti biyya asii baafte si barsiisaa jaarsa jaartii taanee wajjin jiraannaa tijaa yeroo gabaabaa keessatti tujaara si godheetinii wajjin jiraannaa jettee waadaa si seenteetiin achitti si galchisanii akkana jettee nafidde jettee jaratti mannaan jarroo. Jarri mannaan jette akkami isinlee lollaani akkamitti gurbaa kana. Isin yaamanii gaafatanii. Isin hojii jirta haakisi sanitti akkamitti gurbaa kana jaarsaa fi jaartii waliin taatanii akkamitti amma ari'uu barbaadda jedhanii. Achiin jarri lamaan takkan dhorkiteeti maal. Bara yeroo sassi ari'uuf hin barbaadne jarri. Waa baadiyyaa si deemanii si gatanii yookaan si ajjeesuudhaaf si yaamani. Akkasuma kan isaan achiin takka lama maal jedhan badala akkas goonu ganda isaaniitti galchinaa jedhan. Isin ammoo maal jette hin galchinuu maaliif hin galchine yoo jedhu. Gurbaan kun bakka inni jiru ni beeka bakka nuti jiru ni beeka achumaan deemee mootummaan ni himata abbaan isaallee na barbaadu jira saniifuu yoo bakka kiyya kana beekan na qabanii na qabsiisanii kanaafuu dalagaatii yabbadaa kanaaf jecha akkasitti akkasi arguu warratti si galchuun barbaanne jaratti illee si kennuun barbaanne duuba. Akkasii waan akkasii san hin barbaanne jara silaa naannoo san jiran akkamitti duuba samiira harkaa bahuu dandeette akkamitti baate gama achirraa baduu dandeette naannollee wal qunnamuu dandeette. Tasanii achumaan isaan intareessisanii akkasiin hin jenneen achiin gurbaa tokko keessa taa'utu hin jiraan. Maanadii amma nabachiisa achi nabaasisaniitu maal naan jedhe abshir waan takka yaadiniiti anatu asirraa anatu si baasaa. Naan jedhe anillee faakchiin abdii isaa hojii garadheetiin yoo akkas taate isin ejjisu barbaaddii miidhee sanimaa yaadeetiin khalaas sojiin deemaa jedheen nabachiisi. Achi maal naan jedhe ati obsiiti gizee isiin fursaa ani harkadhe dhufeetiin si fuudhaa naan jedhe. Achiin hayaan jedheen achi booda fursaa takka harkanne isiin magaalaa qotte isiin waa bituuf. Bakka dukkaanni baadii bakka nuti jirru baadii yaada miree bakka isiin irraa waa bitu magaalaadha bakka foogoodha. Isillee ulaalee duraan nuti qoloftee deemti miidhee banaa dhiiftee deemte. Achiin nadeen fursaan sun harkannaan achumaan baafanne achi guyyaa 4 karaa bulle. Achirraa shabakallee jiru miidhee gaara baadiyyaadha. Yoo gaara gubbaa ol baate malee achiin gubbaa ol baane jechuun gizeen illee shoforjii qaba netti qaba. Interneeta achiin gizee naannoo kono viidiyoolee sitti argina achi booda. Akkasuma kabajamtoota fi daawwattoota keenya Abdulaziz waan jedhaa jiru hin agartanii hin dhageettanii jechuudha. Kanaaf akkuma tasaa guyyaa rabbi jedhe hin oolu isiin guyyaa irraa itti hiitee biraa deemti guyyaa gaafa kana agartee forsaan isaan argatanii isiitu biqaalaa yookaan immoo suuqa dhaqee waa bitadha jedhee isii deemtee bakka isaan jiranii fi bakka Abdulaziz jiru xiqqool irraa hiixuudha. Kanaaf biraa deemte yeroo kana keessatti duraanuu isaan guyyaa agartee eeggataa jiranii. Yeroo isin baafattetti gurbaan nadhiin jedhamu kun itti dhufee nu yaasi intaloon kuttee jedheen akkasii fuudhee deemsa guyyaa 4 eega deemaniin boodatti naannoo sanitti telefoonni hin dalagu intarneeta qofa. Intarneetni sunillee agartee ka isin gaara bahanii fa'aa bakka fagoo dhaqanii magaalaa amma jedhan kana naannoo amma waa bitachuuf deemte kana fa'aa naannoo sanitti dalagamanii bakka isin jirtu sanitti waan hin dalagneef achi deemtee isii achi jirtu hedduu kana jalaa badan jechuudha. Deemsa guyyaa 4 eega deemaniin boodatti akka tasaa. Abbaan kee yoo irra jiraatu taatu laala jedhee nadhiin hogguu laalu anillee akka tasaa irra jiraa ture. Yeroo san uf waraabeetiin sagalee naa ergee viidiyoo muree xiqqoo isii naa ergee yeroo san itti bilbile jechuudha. Kanarraa ka'eeti anillee akka gama kiyyaan isaan fuudhee amaanaa akkuma gartee viidiyoo asiin dura isin maxxanse sanitti fuudhee nama saahibaa kiyya bira geessee namtichi saahibaa kiyya sunillee akkuma gaarii isaan qabee achirraan booda akkuma guyyaa gaafa isin agartanii san akkasitti gama mana kiyyaa fidee gammachuu gaariidhaan qeeballe jechuudha. Isaa kana
mee ammallee gaafii takka Abdulaziz irraa qaba. Abdulaziz nama kaleessa nu hammeeffachaa ture nama garteetiin isiin tun akka jibbaa inni nu leellisu gochaa ture jechuudha. Kanaaf warri kiyya sun har'allee dhugamaan naqee balammoo bodaammoo na jibbammoo ka jedhu akkamitti abdii waan kanaa godhateetiin gara keenya dhufe hagam takka dhugaa itti fakkaate moo silaa warra kiyya irraa dhadheenan darbaniif ijmoo dunuufatee fiigaa dhufe jechuu barbaadeeti. Ani akka dhufetti kaasilaafu duraanuu ani gizeen nadhiin kootu kolaatni baanaan jedhe sanitti ani akka kiyyatti akka mataa kiyyatti nisu taadhe. Maal jedhi kaa'ammoo silaafuu wanillee achi miidiyaa gubballee ol ba'ee waan jechiisiin naan jette mijooltiin sun naan jette sanillee jedheetiin ani akka kiyyatti kaamataallee na dhukkubnaan amma akkamitti fuula baa kiyyatti akkamitti harka jedheetiin akkamiin ta'a jedheeti achumaan rabbummatti to'a galadheetiin achumaan deeme. haa ta'u ka rabbi galchee baga galchee nu kaleessallee ammeenyaa miti namni agarteen dogongorre jiru ilma daa'ima namni dogongorre guddaanuu agarteen dogongora garuu guddaan irraa barachuudha. Kanaaf amma hoo mee ati asirratti wanna siin jedhu mee dhaamsa maal dabarsita saabban keetii maal dabarsita hiriyoota akka keetiitii maal dabarsita silaa intaloon kaa intittiin kaa dalagaa isii itti fufaa jirti yookaan asiinuu itti fufti yookaan bakkaayyuu jijjiiratti. Ijoollee hiriyaa keetiiti akkasi fakkaatu mee maal narraa baradhaa jettaan mee maal barsiifta uummata kee. Haan isin jedhu hiriyaati akkuma jirtan sanitti waan namni isin jedhan san hin saddiqinaa. Maal jettan namni tokko faayidaa isin hin qabu haadhaaf abbaa keessan malee. Saniifuu kaama namni yoo dhufe qabeenya guyyinni kanneen kaneessa kana yoo jette maatii keessan si jala balleessan malee waan takka faayidaan takka hin qaban. Isinummaan maali rabbii keessanii fi haadha keessanii abbaa keessan galfadhaadha bas sanuma qofa isin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkuma beekamu ka Abdulaziz kun waan inni jedhu dhageettanii anis gorsa isinii kennu jechuudha. Warroonni agartee maatii qabdan maatii agartee ilma akka kiyyaa kana qabdanii hundi keessanuu jechuudha. Kana fakkaatuuf kana fakkaannillee akka jiraattan taate gorsa warra maatii keessanillee dhageeffachuu qabdanii jaalalumaaf agartee ebelu si jaaladhee fi na jaalatte jechaaf agartee jaalala keessatti yeroo gabaabaa keessatti hin galina dura of laala. Intalli tun dhugamaan na jaalatti moo ni kijibdi moo maaliif na barbaaddi jedhiitii of dura deebiitii fulaali jechuu barbaadeeti. Kanarraa kan ka'e maatiin keessanillee maatilleen ilmaan keessan eessa akka isin oltuu maal akka isin gootuu maaliin akka wal qunnamtuu bilbila isaanii maaliin akka itti bilbilanii eenyuun akka wal qunnamtuu waatsaappii fi imoo isaanii hunda isaanii jala deemtanii hordofuun dirqama abbaa fi haadhaati jechuu barbaadeeti. Kanaaf namni dogongora irraan baranne hin jiruuti Abdulaziz hedduu dogongora isarraanullee agartee gama keenan dhiifama gooneefii jirra. Kanaaf Abdulazizin eega amma gara barumsaa yuunivarsiitii kaleessa agarteetiniin isin si barsiisa jettee sossobdeetiniin isa barsiisuu diddeetiniin mucaa agartee xiqqaa hamilee isa kutte sanillee nullee agartee xalaa akka galfannetti itti gaafatamaa yuunivarsiitii inni baratu nu qeebalee jira jechuudha. Abdulaziz agartee eega barumsatti deebi'ee guyyaa lamaaf eegalee jira bakka ofitti deebi'ee jira barumsa isaa eegalee jira. Kanaaf agartee mana yaalatti illee akkuma nuun jedhanillee dawaafillee yaada isaan agartee doktoroon nuu kennillee hordofsiisaa jirra. Kanatti aansuudhaan agarteetiniin viidiyoo paartii sadaffaa nadhii agartee saahiba isaa agartee lubbuu isaa itti dhabeetiniin agarteetiniin halkan hin jenne guyyaa hin jenne beela hin jenne akkasii duwidatti baateetiniin mucaa kana achi keessaa baase maaliif akka inni gargaaruu danda'ee fi agartee insanummaadha moo rakkoon kun agartee eenyumarraa gahaa jira. Kanarraa ka ka'e akkaataa inni itti isaa kana fide guyyaa tokko agarteetiin isallee yeroo naannoma keenya kana jira jechuudha. Gaafanneetiniin isiniif deebinaa viidiyoo sadaffaarratti nu eeggadha jechuu barbaade hagasiif horaaf naa bula.